Egao Waaqayyo karaa qulqulloota isaatii ajaa'ibsiisaadha kan jedhame mee guyyaa har'aa kana ilaalla. Seenaan guyyaa har'aa kun maal inni yoo jetta guyyaa itti abbaan keenya bu'ee Gabra Manfas Qidduus arrafa yookaan guyyaa isaanitti boqotanidha. Abbaan keenya kuni abbaan isaanii fi haati isaanii dhala hin qaban turan, mucaa hin qaban turan. Mee waan dhabdanii jirtan waan isin haa kennu. Ameen. Biyyi keenya nagaa dhabee jira waan nagaa nu haa kennu. Ameen. Itoophiyaa raafamaa jira mee waan nagaa nu haa kennu. Ameen. Asabbii nu haa kennu. Ameen. Abbaan isaanii haati isaanii dhala dhabanii waggaa dheeraa rakkataa turan. Guyyaa tokkicha haati abbaa Gabra Manfas Qidduus deessu kuni gara beeta kiristaanii deemte. Gara eessaa deemte? Gara beeta kiristaanii. Eeyyee mee biyya lafaa kana keessa oo deemtan oduu adda addaa dhageessan koo gara mana waaqaa dhuftan sagalee gammachuu dhageessan gara mana waaqaa kottaa. Yoo gara beeta kiristaanii deemtu deemteeti siilii Sillaasee argite akkuma amma siilii Abuyyi Eddeetti argaa jirtan. Yoo siilii Sillaasee argitu fuula dura dhattee jilbeenfatteeti akkana jetteeni maaloo yaa waaqaa yaa uumaa kiyya yaa Sillaasee ani gadameessi kiyya gogeera dhala dhabeera hawweera homaa argachuu dhabeera yaa Sillaasee yaa waaqa kiyya yooti daa'ima naa kennite daa'ima siif adda ba'u daa'ima si tajaajilu daa'ima mana kee eegu daa'ima mana kee tajaajilu yooti naaf laatte ani immoo dabarsee siif allaadhaa jette. Hin tasaalte silatii galtee jette yoo kana waanni kan kadhatan nama nageenye kan waammatan nama jalaa hin dinne kan yootti matanii mata namaa hin galagalchine kan namaa fuudhee too deebii namaa laatu galanni isaaf haa ta'u malee. Yoo kadhatan nama dhagaawan yootti matanii namaa dhagaawan yoo waammatan namaa hawwaatawan yoo haati abbaa Gabra Manfas Qidduus kun akkanatti kadhattu himmimmaan ishee yoo isheen dhaabattee dhangalaastu siilii Sillaasee sanarraa sagaleen itti dubbate galanni ulfinne lilleema. Siilii eenyurraa dubbate? Siilii eenyurraa? Siilii Sillaaseerraa. Abbaa ilmaa fuula qulqulluu kan jennurraa sagaleen isheen dhaabatteeti bo'aa jirti siilii kana fuula dura dhaabattee waan itti haasa'e. Mee waaqni mana keessanitti isiniif haasa'u. Ameen. Jireenya keessaniif isiniif haa dubbatu. Ameen. Dubbii waaqaa mana keessan haa seenu. Ameen. Dubbii waaqaa laphee keessan haa seenu. Ameen. Bara kana namni dubbii waaqaa arrabaan dubbata malee lapheen seeniin jira. Bara kana namni dubbii waaqaa gurraan dhaggeeffate malee lapheetti fudhatee hin galiin jira. Akka sagalee isaa fudhattanii galtan waan isin haa taasisu. Ameen. Siilii Sillaasee fuula dura dhaabatteeti booste. Iltimatti akkana jetteen maaloo daa'ima naa kenni bara baay'ee dhabeera yooti naa laatte kan mana kee hojjetu kan mana kee tajaajilu kan mana kee gargaaru dabarseen siilaadhaati jette. Siilii dura dhaabatteeti boos ilaa jaran hoo zikirii baastan yoo duwwaa baastan yoo sin siilii kana akkanatti qabattaniito mana keessanitti galtan jarroonni warri ahizaabotaa warri hin amanne warri amantaa hin qabne ofumaati baattee deemta gatiin qabu kuni siin jedhan. Geeni yoo amantee too dura dhaabattee kadhatte waaqni siilii kanarra bulee too nutti haasa'a galanni kabanni illee nutaa. Yeroo kana Sillaaseen akkana jedhaniini akkuma mana Abiraamitti dubbatan san akkuma dhala godhatta jedhanii Abiraamitti misraachoo himan san Sillaasonni akkana jedhaniini. Armee Abuyyi Gabra Manfas Qidduus deessu kanaan waggaa irraa mucaa hin godhatta mucaa kana nuti siilaannaa gammadii lapheen keeti haa gammaddu daa'ima kana nuti siilaannaa jedhanii galanni fashenne waaqayyo. Akkaataa kanaan abbaan keenya Abuyyi Gabra Manfas Qidduus hin dhalatan. Erga dhalatanii waggaa sadii mana abbaa haadha isaanii utuu jiranii daa'ima waggaa sadii ta'anii utuu jiranii qulqulluun Mikaa'elli gara isaanii dhaqee harmee isaanii harkaa fuudhee mucaa kana yeroo kadhatte sanii mana keettan kenna jette amma nutti kenna jedhee harkaa fuudhee dhaqee gadaamiitti galche.
Eessatti galti? Gadaamiitti. Eessatti galti? Gadaamii. Arrabee dhageessanii gadaamii abeetti abboottan keenya monoksoonni qalamanii dubanii. Mee waa'ee gadaamii abara. Gadaamii gaafa jedhamu, kawaala gaafa jedhamu, bakka waaqayyoo wajjinitti dubbatan, bakka foon ofii gadi qabanii too lubbuu ofii ol qaban, bakka nan uffadha hin jenne, bakka nan nyaadha hin jenne, bakka barcuma dhumarraa hiffadha hin jenne, bakka homaa hin barbaachifne, bakka awwaala keessa dhiisan, bakka waaqayyo waa wajjin wal argan. Mee kadhannaa abbootii gadaamii jedhan waan biyya keenya dabalaa nagaaru. Ameen. Biyyattii Oromiyaatti waan simaan dhufatani. Elaa, inni geessan, inni geessan miti. Adaraa gaabbii akka galtan godha. Adaraa kan qalbiin jijjiirratan jettan qalbii jijjiirrata. Adaraa kan gara waaqaan deebiin jirtan gara waaqaa deebi'a. Kan jalli hojjechaa jirtan gara waaqaatti galagala. Amma biyyattiin kana booda raafamni guddaan tokko hin dhufu. Elaa boo'itti guddaan tokko hin dhufa. Gaabbii. Nissaa gadi. Waan nu waa gargaaru. Ameen. Waan nu waa gargaaru. Ameen. Haati keenya Maariyaam imimmaan ishiitti illee nu afuru. Ameen. Kadhannaan ishii nu waa gargaaru. Ameen. Gaafa inni geessee tokko mul'uun kaa'anii gadaamitti galu abbaa keenya beeka baramanummas gidduun yookaan garbicha hafuura qulqulluu jedhameetu maqaa kan moggaafame gadaamii keessa utuu jiraachaa jiru biyya Israa'el waggaa dheeraa erga jiraatee booda dukkannaa fudhatee daaqonii ta'eet akka daa'imni keenya daaqonii ta'aniiti mana waaqaa kana keessaa galaggalan yeroo inni haa galaggalu yeroo inni tajaajilu yeroo inni qaddasu waan inni tajaajila isaatti hin gammada ture. Waan inni maal ta'a ture? Nutti gammadaa jira kaayyaatti. Waan nutti gammadaa jira. Tajaajila qulqulluu godhaa jirra. Jaalalaan tajaajilaa jirra. Waan nu yaalaa jira. Nu fudhataa jira. Mootan numa jennee akkuma Yoosiin yookinnee jennee gabbaa jiru. Mee waan nu haa gargaaru. Ameen. Hafuura qulqulluun nu haa gargaaru. Ameen. Waan inni itti gammadee ture tajaajila isaa kanatti. Gaaf tokko yeroo inni akiliilii yookaan gonfoo godhachuudhaa ka'u waan waadaa isaa ayyaana isaa surraa isaa isatti uwwise waan ayyaana isaa nutti uwwise. Ameen. Abbaa Gabra Manfas Qidduus daaqonii ta'eetoo yeroo tajaajilu biyya lafaa waan hin barbaanne waggaa sadiitti mana waaqaatti waan gale in monokkose yookaan monoksee jedhame foonsaa in awwaale jireenya isaa hin dhiise waaqayyoodhaaf addabe foonni waaqaaf addaboo kana waan ni akkas jedheen yaa Abbaa Gabra Manfas Qidduus ati anaaf adda baateetta ati ankoo taateetta namoota hunda keessaa adda bahitu qofaa kee anaaf jiraadhu bakka ati qofaa anaaf jiraattu gara kootti kadhattu an kadhata kee nan dhaga'a. Yeroon kadhata kee dhaga'u lubbuu namoota abidda keessatti rakkataa jiranii namoota gubataa jiran namoota dhiphachaa jiran namoota dhukkubsachaa jiran namoota yaaddoo qaban hunda siifan fayyisaa jedhanii galanni qulqulluu. Namoota dhiphatan maalan godha? Maalan godha? Namoota hafuura hamaatiin qabaman namoota seexanni eebbise namoota biyyi lafaa giriirse siifan fayyisa ati garuu anaaf adda bahi nama keessaa bahi beeknaqii qofaa keetti caakkaa jiraadhu. Waan qofaattis caakkaatti nama erga jedhe waaqaadhanni irraa qofaan bahu beenu bahii jedheen. Yeroo kana Abbaa Gabra Manfas Qidduus gara bosonaatti yoo seenan bichaa isaanii qofaa isaanii yoo bosona seenan iyyuu waaqa wajjin dubbachuu jalqaban uummanni baay'een kan dhukkuba adda addaa qaban kan rakkoo adda addaa qaban kan cubbuudhaan du'aatti abiddatti galanii jiran hundi isaanii akka baay'een waan taasise galanni illee bara baraan. Erga naa booda caakkaa keessa yeroo isaan qofaa jiraatan waan ni akkas jedheen yaa Abbaa ati qofaa kee jiraachuurra ani bineensota bita kee mirga keetti warra si eegan hedduun siif abboon.